Akkam jirtu Saaruun Zawudeen jedhama. Diraamaa televiziyoonii, yuutuubii akkasumas diraamaa raadiyoo fi beeksisa garaagaraa hojjechuun hin beekamu. Amma immoo gara Araadaa Pileetiin wantoota haaraa hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Marree kan isinirraa eegamu yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan gara fuulduraatti hojiilee hedduu miidhagoo bareedoo ta'an itti bohaaruu itti bashannanuu dandeessan hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Akkuma isiniin jedhe kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan itti bohaaruu fi itti bashannanuu qofa. Galatooma. Akkan itti bitaanatti galeera. Afacha. Ati nagaa keetii garuutti mi malee? Maal jedheen? Afacha akkamitti itti muufii addee turte? Anillee isuma bira deemee kutaa isheetti deemee akka inni ilaaluun barbaade ture. Garuu akkamittiin callisee deemee intalli keessaa beellaan yeroon sochoosu ka'uu didde jedhaan. Maal jette? Hiloo. Amma maal jette Liyyuu? Duuteetti. Ishee ajjeesaniiru jedheetti moo? Mucaan kosaa beelaan hin dammaqu jette jechuun maal jechuudha? Abii al tokko. Hin dammaqu jette jechuun maal jechuudha? Abii. Maalidha? Mee natti mikaa? Maalidha? Yani maal? Sabeellaan yeroon sochoosu waame jennaan ka'uu didde. Maal? Gubbaatti garuu maaltu uumameera laata? Maaltu si dhiphise? Waan hundayyuu yeroo dhiyootti hin barra miti. Ana taanaan hojii koo seeraan xumuradheera. Egaa summii akka sulfaataa sana sanuu chokooleetii lamaan nyaattee irraa hafti jedhee yaadu. Abiraam yeroo baruu garuu maaltu dhagahama jettee yaadda? Sitti meera bar. Dhagaa tokkoon simbira lama jedhama. Ani isa ajjeesuuf maaliifan dhiphadha? Intalitti yeroo dhuftu abbaan ishees ni kufa. Yoo ta'uu baatee Eenyu? Abrahaam moo? Intalli isaa Saabeelaan duutee jennaan daqiiqaadhaaf illee waan hafuura baafatu sitti fakkaata? Achumatti rifaatuudhaan gogee hafa kana beeki. Maalumaaf waan kan na yaaddeessaa jiru haalli du'a isaa ulfaataa ta'uu isaati. Garuu maaltu godhama ree? Kun dhimma kaayyooti. Anis intala salphoo sun obbaafachuufan jedha. Maaloo akka qamalee gateetti irratti na baate al tokko na baadhu al tokko baacoo natti himi. Yaa Rabbi baay'ee na nuffisiiste barra. Hojjettu salphoo sana maal akkan godhuun beeku? Hudhee ajjeesu yookaan immoo ilkaaniin ishee ciru? Salphoon kun utaaluudhaan ala maal fidi jetteeti? Maalumaaf wati har'a erga bari'ee ol baatee intalitti ilaalteettamoo? Anaan isarra kan na dhiphisaa jiru intalattiin gubbaa sana jiraachuu isheeti. Afachu. Eeyyee. Haasa'uu danda'u bara. Abbii tasgabbaa'e. Al tokko tasgabbaa'e maaloo. Maalidha? Wanti beekuu qabdu jira. Liyyuu. Maaliif boossa? Liyyuu. Maalidha Liyyuu? Intalli koo maal taate akkanatti ciifte? Liyyuu intalli koo maal taate? Lakki mucaan kun nagaa isheeti miti Liyyuu. Maal taate boossa Liyyuu? Mucaan kun nagaa miti? Natti himi. Natti himi maalidha? Tasgabbaa'e. Sitti muufani bari. Maalidha? Natti himi Liyyuu mucaan kun maal taate? Mucaan kun maal taate?
Eddie, maalidha? Dhuguman talittiini dhugaamo? Dhuguma milkaa'eera? Xumurame? Argitee hojiin kan hojjetamu akkasitti osoo homaan sokossiin osoo humna hin baasiin karoora bareedaadhaan quba isaa tokko kutuu. Yes, xumurreerra. Toli karoorri keenya taanu maalidha? Amma wanti sirraa eegamu isa lafaa kaasuuf of jabeessi. Kan biraan ammoo sirriitti nama gaddee fakkaadhu. Ati hoo? Ani immoo sittan agarsiisa. Abbaa koo Abbii Abbii afachu maaltu uumame? Maaloo Liyyuu natti himi. Afachu lamaan isaanii dhaabbatanii kan wal marman maalidha? Anoo hin beeku. Intalittiin hin duune? Maaloo Liyyuu rakkoon uumame maalidha? Mucaan koo maal taate? Liyyuu Saabeelaa koo maaltu na jalaa tuqe? Natti himi rakkoon uumame maalidha Liyyuu? Afachu maalidhaan dubbattu ati? Dubbadhu malee maaliif callista? Chokkoleettii summeessan Saabeellaa ajjeesuuf turan yoon jedhe abbiin yerachuma rifatee du'a. Yoon hin dubbanne ammoo diina isaa osoo hin beekin du'umsaa na gaabbisiisa. Erga du'anii booda dhiigni isaanii gumaa tokko malee hafa. Garuu abbiin akka tasaa yoo hafellee gara jabinaan ni ajjeesu. Diina isaa baruu qaba. Mee afachu maal godhu? Dubbadhu moo? Dhiisu. Abbii koo akkas hin ta'in tasgabbaa'i tole. Waan hundayyuu anuun nan sirreessa tole. Kottu bayasi. Diinaa dhiisi. Liyyuu natti himi rakkoon uumame maalidha? Rakkina maaliiti? Maal isatti miti? Shakkiidhaan alatti wanti isheen mirkaneeffatte maalidha? Intala koo Saabeelaa maaltu na jalaa tuqe? Abbii dura intala kee Saabeellaa yeroon kaasu naaf ka'uu didde. Lakki mucaa koo. Tasgabbaa'i. Abbii Abbii koo Abbii Markoon waan tokko godhaa. Jarana maaf dhaabbattanii na laaltu? Maaliif dhaabbattanii na laaltu? Waan tokko godhaa. Abbii koo maal ambulaansiif bilbilaa? Abbii koo
bineensota. Akka barbaaddetti daqiiqaa muraasa qofan siif obsa. Isin bineensota nana baga gammaddan kunoo isiniif du'eera. Wayyoo abbii koo kai abbii kai abbii. Abbaku. Maaliidha? Abbaku. Saabii bareeddu ko. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Akkamitti? Abbii mucaan kee duune. Maaloo du'in. Maaloo sin kadhadhaan du'in. Maaloo dammaqi. Mucaan kee duune. Deemacha. Maal gochuu barbaadaa jirta? Yoo mana eegalee jetteeti. Amma abbaa warraa koo cinaa siqi. Ka'ii deemi. Suuta jedhi. Jabaadhu. Abbaku. Jabaadhu. Suuta jedhi jabaadhu. Mucaa koo. Mucaa koo maal na jalaa taate? Maal goote ati? Abbii koo naaf ka'uu dinnaani barra. Amma yeroo isaa miti. Jalqabaati bayyaan nadhu tole. Sana booda waan hundattuu ni deebina tole. Tolee gooftaa koo. Tolee giiftii koo. Amma jikkoo duraa deemi. Narra bayi siin jedhee dabar. Bayi. Nama ajaa'ibu rifaatuudhaan doktarichatti iyyuu bilbiluu nan dagadhe. Bilbilli keessa jira miti lubbuu koo. Hello Dr. Ermiyaas. Nagaa keeti? Nagaa keenya miti. Abbii baay'ee dhukkubsateera. Dhuftee ilaaluu dandeessaa? Lakki haala amma jiruun akka inni ba'u waan hin barbaanneefidha. Tole. Baay'ee galatoomi. Gooftaa koo doktaricha ammuma dhufee si ilaala tole. Hangasitti tasgabbaa'i. Na dhaga'ireeku. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanticha baay'ee ulfeessiteetta. Maal jechaa jirta? Dogongora inni hojjete salphaasite? Maaloon ulfeessiin mucaadhuma jaallattu dhabarra. Kanaaf sirrii miti. Hagam akkan qaana'isiif hin gale. Waan kana haasofnee bilisummaan waliin taana jedhee yeroo yaadu inni immoo dhimmicha gara dudduubaatti harkisaa jira. Naaf galeera hireeku. Garuu saatichatti eefii maaltu isa quunnamee akkaaf hin beektu. Dhaggeeffadhuutii murteessi.
Salaam koo ani kana naare dhimmuma akkamii qabaatee tafe moo dhimmicha salphaatti ilaalu isaati akka lammata irra hin deebineef adabamuu qaba. Ani kanaan ala waan tokko illee gochuu hin danda'u. Yaa Rabbi na baasi. Egaa takkaa soba keessatti kufeera. Nama akkamii akka hin ta'e hin beeku. Waan as sobeef nan gaddaroo beeku. Amma sirriitti adabameera. Of cinaas dhabuun saayyuu isaaf adabbii cimaadha. Garaa isaatti jabaatu waan qabdu natti hin fakkaatu. Ribqii dhugaa gaarii miti taa'i. Lakki anammaa isa hin danda'u qophooftu miti. Ribqii isa dhugaa namatti hin tolu. Eefii dhistee deemuuf immoo amma rakkina hin uumiin taa'itii haasofsiisi. Ani turee deebi'een dhufa. Bareedduu koo nagaa keete. Maal akkasiin jedhu barbaadda? Oomanaan hin jedhee. Garuu callisiitu mana dhaggeeffadhu. Sababni kee maalidha? Natti himi. Qophiidhuma kanaa ol waan ariifataa maaltu si qunnamee haftime? Osoo rakkoon na mudanne ta'e guyyaa akkas murteessaa irraa nan hafan ture. Tole sin dhagaa natti himi. Maalidha inni? Eefii nagaa keetii miidhamteettaa? Dhiifama akka isheen naaf gootu maalan jedhaan. Irra deebi'ee ishee sobu moo dhugaa isaatti himu. Ani fayyaa goote. Akkuma kanaan irrifatta jedheen kanaan durayyuu bilbilaan sitti himuu dhiise. Mee seera wallaanamteettaa? Afachuu maal taateeti? Maal gooteeti? Maal taateeti natti himi? Hin beeku. Kaleessa galgalatoon dhufaa jiruuti. Akka tasaa balaa kanaan isaan irraan ga'an. Garuu hattootadha. Tole sanaafidha kan beellama keenya irraa hafte? Eeyyee. Osoo namni hin qaqqabne ta'ee du'een ture bara. Nan salphadhee fi koo baay'ee dhiifama tole. Irra deebi'ee ishee sobu naa dhumateera. Afachu dhumni koo maal ta'a? Maalumaan ta'a? Eefii koo baay'ee dhiifama tole. Homaa waan hin beekneefidha. Gonkumaa dhiifama akka nan gaafanne. Bareedduu koo. Ani yoomtuu yoo uumameyyuu maal yoo gooteyyuu sitti mufadhu. Onnee sitti mufatu hin qabu. Tole. Afachuu kan biraa maal si godhan? Si miidhanii? Si saamammoo? Maaliif baqatta? Sirriitti siif hojjetamuu isaa nan ilaala. Lakki bareechanii naaf hojjetanii. Inumaayyuu haa dubbannu. Maaliif haasaa jijjiirta? Akka madaa keessiif hin ilaalle maaliif na dhowwita? Dhugaa isaa dubbachuu yeroo barbaadu naaf bilbili. Maaloo bareedduu koo al takka haasofnu. Waan akkamii keessan gale. Maalidha? Akkanaaf eebbisuu fansi eegaa jiram. Maalidha? Maaltu si iyyisiisa? Si dhukkuba moo? Eegina dhukkuba. Akkana dhukkubne akkamitti eegdaati? Warri du'an jiru jedhaman dabareedhaan ka'aa jiru bara. Afachuu akka nagaa ta'uu barbaaddeeti. Amma natti chokooleetii san kennitee fi tammoo ittiin kennin. Anis rifadheera bara. Chokooleetichatti kennee seeraanis nyaatteetti. Achumaan ture bara. Tole maaliif hin dunnire? Natti mikaa moo wanta hin beeknetu jira? Natti mi? Si dhukkuba moo siin? Afachuuti fayyaa miti?
Afajooni kaayyoo kan keetiin ala ta'e qaba? Waan ta'e ni jira. Liyyuu maal taate? Akkamitti akkas goota? Akkas hin godhamaa? Sanarrattu haala fayyaan keessa jiru osoo beektu moo? Irra deddeebi'ee yeroon ishee waamu naaf ka'uu diddeeti bar. Ta'ullee Liyyuu yeroo tokko tokko haalli akka kanaa ni mudataa bar. Namoonni dadhabbii jabaa keessa yeroo jiraatan rafanii yoo itti kaasuuf yaalte ka'uu dhiisuu danda'u. Ofii isaaniitti yoo dammaqan malee yoo namni biraa dammaqsuuf yaale ka'uu dhiisuu danda'u. Akka kanatti jeequmsa hanga sanaa kaasuun dura adda baafachuu qabda turte. Sirriin turre. Dhiifama abbii koo. Rifadhee waan an turee fidhanan sirreessa. Haalli kee garuu akkas hin fakkaatu ture. Moo waan biraa kanatti natti himuuf yaaddetu jira ture. Maal? Lakki kanuma qofaadha homtuun jiru abbi. Kana booda of eeggannoo cimaa godhi Liyyuu. Abbaa koo isheetti aarteettamoo? Liyyuun beektee miti barkan sirrifachiiste. Beekaa akka ishiin hin goonellee nan beekaa barsaa beelaa koo. Garuu of eeggannoo gochuu qabdi miti. Tole araaramaa. Yeroo araaramtan abbaa koo guddaattis ni tola. Tole bareedduu koo. Liyyuu kottu egaa araaramnu. Ammaaf dhiifama siif godheera Liyyuu. Boodaaf garuu akka ittiin deebine tole Liyyuu. Tole. Kun araaramne irra giiftii koo. Yeroo abbaa koo anaa fi Liyyuu irra eenyuun jaallattaati? Beekaa na gaafatta miti. Ani eenyumaan ol hin caalchisu. Lamaan keessaniyyuu akka lubbuu kootiitti wal qixa jaalladha. Sababni isaas ati baay'ee daa'ima taate osoo jirtuuti kan Liyyuu mana kana dhufte. Yeroo si eeguudhaaf dhuftu sana ati baay'ee daa'ima turte. Baay'ee si jaallatti ture. Ammas baay'ee si jaallatti. Akka obboleettii ishee quxisuutti si jaallatti. Haati keessa Liyyuutti imaanaa si kennite. Ammas ishee nama namummaa guddaadhaan nu tajaajilaa jirti. Liyyuun mana kanaaf ijadha. Natti mi Liyyuu mucaan koo maal taateeti? Mucaan koo maal taate? Amma chokkoleettii kana fidiitii isa kana fudhadhu. Bagumaan ittiin himi. Utuun itti meerattee rakkoo guddaa nuuma ture. Lammaffaarra deebi'een dubbadhu. Osoon isaaniin rakkina keessan galchan afaan koo qabeen isaan fuuldura dhaabbadhu. Chokkoleettiin kun maaliin akkasummaa beekuu hin qabu. Lakki kun akka qosaatti waan ilaalamu miti. Yookaan chokkoleettii sana bira yookaan ammoo summii sana bira rakkina jira.
akkamitti ta'a? Lamaan isaayyuu bira natu ture bar. Ofitti amanamummaadhaan dogoggorri tokko illee jiraachuu hin danda'u. Jira malee. Sagalee kutaa saabeelaatti dhageenye yaadadhu. Waan ta'e gochuu hin dandeessu. Hin gootu malee gooteeti taanaan baay'een ofitti qaana'a. Afachuu hamma kana akkamitti wal tuffanna? Akkamitti? Akkamitti? Akkamitti wanta nuti goone hunda baruu dandeessi? Ta'uu hin danda'u. Ta'eera malee. Karoorri keenya dursee fashalaa jiru. Maal asoftatoo? Ta'uu hin danda'u Maarkoon. Ta'us ati dhimma chokkoleettii sana adda baafattaa? Ani immoo dhimma qorichichaan adda baafadha. Achi na reebin malee. Callisitoo na reebin anaan. Intala akka gootaa ishee godhu kana sirriitti qimminnee ishee rifachiisuu qabna. Baga nagaan dhufte giiftii. Naaf hin galle. Maaliif as na fiddan? Viidiyoo kana siif gadhiiseen beekamtii ittiin argatta. Efi rakkina keessan jira. Eenyullee ta'e eenyu namni liquu hin dandeessu. Ukkamamtee tanaan jechaa jirtaa? Dhala godhachuuf jenna moo? Afachu maal gooteeti? Abiraam garuu waan kana dirqama baruu hin qabu. Maal jettee maliyyuu? Inni sababa keetti dhukkubsate jechuudha. Gufuu ta'uuf yaalaa jirtaati. Yoo nan geenye yoo asitti na ukkamsitee na hambisuufi? Kutaan kee kanadha. Afachuu hojjettuu guuttee jirtu keessaa ati isheerraa maal fuuta? Ani Maarkoon dawaa hirribaa ati qopheessite waan an fayyadamu sitti fakkaata? Maaloo si na baasi. Anas turuun barbaadu. Yoon sin deebisni kan koo guddinni akkuma kaarotaa irraa gadee ta'e hafe. Ani dhiirri kee kanatitti amantu. Na baasi sin jedheera na baasi. Ciniinsu kee irraan si baraare. Anaan nan beektu waan ta'eef callistee na walii wal falmuu dhiisi. Yoo ta'eoo hinanne bar. Na dhiisisin jedheen turreeni. Akkamittan si dhiisa? Hojichi maalidha? Yeroon si waamu ni dhufta. Yeroon si ergu immoo ni deema. Akkasitti adda taanaan mee yaalis tan agarsiisa. Eessatti na miliqa? Garaa haadha isaan seenu bara. Maal taate Maarkoon? Ati of jaallataadha. Salphoof naman taane. Ati kosiidha tolee. Baay'ee nama hamaadhaati. Baay'een si sodaadhe. Maalirraa kaatee akkas naan jechuu dandeesse? Viidiyoo kana yeroo addunyaan argu namni hunduu yeroo ulaalu yaaddeetta? Ani kana gochuu hin danda'u. Tasumallee. Maarkoon Tashoomeen jedhama. Kana booda hoogganaan kee anadha. Hundi keenya dadhabneerra. Boru asii eegalla. Bareedduu ko. Akkam jirtu Saaruun Zawudeen jedhama. Diraamaa televezyiinii, yuutuubii akkasumas diraamaa raadiyoo fi beeksisa garaagaraa hojjechuun hin beekamu. Amma immoo gara Araadaa Pileetiin wantoota haaraa hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Marree kan isinirraa eegamu yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan gara fuulduraatti hojiilee hedduu miidhagoo bareedoo ta'an itti bohaaruu itti bashannanuu dandeessan hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Akkuma isiniin jedhe kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan itti bohaaruu fi itti bashannanuu qofa. Galatooma. Akkam jirtu Misee Addisuun jedhama. Diraamaa televezyiinii fi yuutuubii hojjechuudhaan hin beekamu. Beeksisa garaagaraas nan hojjedha. Ammas immoo karaa Araadaa Pileeyii hojiiwwan nama bohaarsan hedduu isiniif qabannee waan dhufaa jirruuf sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa ergaa keenya isa guddaadha. Galatooma. Akkam jirtu Tasfaayifaan jedhama. Barreessaa diraamaa raadiyoo fi televezyiiniiti. Akkasumas voice actor, editeraa fi daayirektara saawundiiti. Amma immoo karaa Araadaa Pileeyii hojiilee hedduu itti bohaartan qabannee isiniif dhiyaachaa jirra.
kan isin irraa eegamu subscribe gochuun maatii ta'a nu hordofaa galatooma isin jaalanna.